ani waa'ee jaalalaa lagaa asitti dhiiseen dhufeen jedhe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladhee guddadhe godina Jimmaa keessatti yeroo ta'u dhaladhee waggaa 7 yeroon fixu maatiin kiyya amantaa Islaamaa waan hordofaniif mana barnootaa Islaamummaa seeneen Qura'aana baradhe. Waggoota lamaadhaaf ergan Qura'aana qara'ee boodas umriin koo waggaa 9 yeroo ta'u mana barnootaa kutaa 1ffaa ganda keenyaan seene. hanga kutaa 5 baradhuttis umriin koo xiqqoo ta'us suuta garuu shamarran ilaalu jalqabeera. Jaalladhee gaafachuudhaaf garuu baay'ees nan sodaadha. Haa ta'uuti kutaa 6ffaa yeroon baradhu mana barumsaas ganda keenyarraa jijjiirradhee waanan tureef hiriyoota kiyyaa waliin barsiisaa waliin walitti bu'uun waggaa tokko adabame. Sababa adabameen waggaa tokko lafa ba'uu kiyyaattis maatiin fuula natti jijjiiratee nama fuula gammachuunaaf qabu argachuun dadhabe. Barri sun akkuma saattuu darbee anis bara sattaanu kutaa 7ffaan eegale. Anis yogguu kutaa 7ffaan baradhu intala ammaaf maqaa ishee waamuu hin barbaanne waliin jaalala keessa seenne. Manni lamaan keenya baadiyyaa waan tureef wal arguudhaaf hanga kanatti sirrakkannu. Anaa fi ishees baay'ee wal jaallanna. Haa ta'uuti barnoota koo kutaa 7f 8ffaa xumureen barnoota sadarkaa lammaffaa barachuuf mana barumsaa biraatti yeroon jijjiiramu akka duraanii sana hiriyaa koo waliin ganamaaf galgala wal arguu hin dandeenye. Osoon ishee jaalladhu osoon ishee qofaa yaaduu barnoota kiyyallee qayyabachuun dadhabe. Kana gidduutti abbaan ishee yakka waan hojjeteef mana hidhaa godina Jimmaa magaalaa Aggaarootti darbatame. Achi keessa taa'ees yakka intallisaa gooteenitti beekuu baadhus xalayaa barreeffamaan yaa intala kiyyaa teessee nan eegiinii yogguun hidhaa kana fixee bahu manatti yoon si arge si ajjeeseen ammas mootummaaf harkan kenna kan jedhu barreesseetti erge. Yeroo kana ani kutaa 9ffaa ji'a 4ffaa keessa jirra. Isheen wanta kana na dhoksitus nama biraarraan dhagahe. Anis wanta isheen jaalladhuu fi dhabuullee waan hin feeneef barumsa kiyya addaan kuteen ishee fuudhuu murteesse. Kanumaanis barumsa addaan kuteen abbaa koo fi haadha kiyya naa eeyyamaa jedheen yogguu isaan gaafadhu abbaan kiyya yoo intala kana dallaa kana fiddee dhufte eeboodhaan laphee kee keessa waraaneen si ajjeesanaan jedhe. Kanaanis abbaan kiyya nama ulfaatu waan ta'eef abdiin isheerraa qabu anaan na kutachiise. Kanumaan ani barumsa koo addaan kuteen maatii koo ganamaaf galgala qoccoluu intalli abbaan ishee hiikamuu waan gaheef nama biraatti battalu. Yoggus anis baay'ee dhukkubsadheen sammuu koos of wallaale. Ammas manatti galeen otoon taa'aa jiru guyyaa tokko poolisoonni waajjira nageenyaa nageessanii guyyaa 2 booda deemtee yaagar makkalaakaa saraawwitii leenjite yogguu na jedhan anis guyyaa sana tole jedhee galeen garuu itti deebi'uu mitii hinumaa yaada koo keessayyuu hin godhanne. Kanaas abbaan kiyya yaa gurbayyo harka duwwaa hin taa'iinii waa xiqqoo asumatti daldaladhu jechuun qarshii harka isaarra jiru naaf laate. Anis tole jedheen otoon daldalachaa jiru qalbiin kiyya naaf buluu waan dideef maatii kiyya biyya Arabaan deema jedheen otuu haallii fi akkamitti akkan deemu isaaniif hin liqinfamiin manaa baheen sokke. Anis kanumaan manaa kutadhee baheen karaa bosoosaatiin sa'aatii 36 dooniin imaluutiin Yemen ergan gahee booddee Yemen lola waan turteef waggaa 2 erga achiin turee booddee karaa kamisiin biyya Saawudiin seene. Haa ta'u malee garuu hanga yoonaa jiruun biyya ormaa anaaf hin mijanne. Hundumaafuu alhamdulillah jedheen jiraachaas hin jira. Rakkoon keessa kutee fi amma keessa jiru yogguun taa'eetiin ilaalu firii dadhabbii kiyyaa ammayyuun arganne. Gaafan yeroo jalqabaaf biyya Saawudii seenu namoonni waa'ee jaalalaa yeroo tinaaf kaasan ittan kolfa ture. Kolfuu keessa darbees ani jaalala laga gamattiin dhiisee dhufe jedheen itti qoosa. Haa ta'u malee oolee osoo hin buliin hunduu akka jecha kottotoon taane jecha rabbis dabalateedhaatii jaalallis na qabe. Anis hiriyaa kiyya gaafadheen fincila diddaa erga narratti dhiyeessitee booda turtii yeroo muraasa booddee bilisummaa jaalalaa naaf laattee jaalala akkamii onnee dhugaa fi waadaa dhugaatiin hundaa'een bittaa jaalalaa ishee jalan jira. Anaaf ishees erga hariiroo jalqabnee kunoo har'a waggaa 2 finneerra. Qabeenya qabaachuu dhiisuu koof abdii narraan kunne. Isheenis bor hojjennee nama taana jettee hanga humna ishee dalagatti.
yoo rabbi jedhe anaaf ishees bor haadha manaa fi abbaa manaa waliif taanee ilmaan akka horannu abdii guddaan qaba. Ishiin saawudii keessa soon taane biyya ollaa jiraattus eeyyama rabbii waliin onnee wal jaallattu wal arguun ishee geessee jirti. Rabbi umurii ishee siifaa dheeressuu waliin isin haa jiraachisuu naan jedha. Obboleessa keessan Saawud Arabiyaa magaalaa Makkaarraa nagaat galatooma. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'ucha guyyaa har'aas xalayaa obboleessi keenyi maqaa isaa ibsachuu hin barbaanne Saawud Arabiyaa Makkaarraa nuuf ergee isiniif dubbiseen hin ka'a akkasin irraa barattanii fi hubannoo guddaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya Saawud Arabiyaa Makkaarraa xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomisiin jenna. Kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee haaluma obboleessi keenyi yaada nu gaafateen komentii jalatti yaada keessan akka keessanii fi kabajaan isin gaafachaa anis obboleessa kiyyaan rabbii hiriyaa kee waliin tokko isin godhee umurii dheeraa isinii dheeressee haa jiraachisun jedha. Dabalataan illee haalli dadhabbinni kee haga yoonaa boqonnaa akka hin arganne waan nutti himaa jirtuuf kanallee rabbii furmaata siif laatee gatii dadhabbina kee akka siif laatu rabbiin siif kadhadha. Hangam jireenyi godaansaa baay'ee ulfaataa fi karaarra yeroo imalanitti lubbuun namoota hedduullee akka darbuu hundumti keenyiyyuu miidiyaa garaa garaarraa ni dhageenya. Keessumaa Yemen keessa lolli hedduu waan jiruuf ammallee dabalatee ijoolleen hedduu naannoo Yemenitti rakkachaa waan jiraniif siin immoo rabbii qorumsa kana keessaa si dabarsee bakka kana si ga'uunsaallee wanta guddaadha. Obboloonni koo hedduun qorumsa kana keessa dabartanii jireenya biyya hambaa keessaa akka jiraachaa jirtan homaa gaaffii keessa kan galuuti miti. Haa ta'uutii garuu kanneen isiniif darbee milkooftan bakka garaa keessanii kan geessan akka jiraattan ta'ee otoo jiruu akkanumallee garuu jireenyi qorumsi addunyaa hibboon ishee deebii laachuu fi diddee guyyaadhaa gara guyyaatti rakkoon isaanii itti cimaa fi ulfaataa gammoojjii fi holqa hedduu keessatti baay'ee rakkachaa kan jiraatan hedduu isaanii jira. Nutis namoota akkasii kan beeknu yoo ta'e haga humna keenya bakka jirrutti osoo gargaarree kan jedhu dhaamsa isiniif hin qaba. Hedduun illee akkanuma deemsa isaaniitiif milkaa'uu dadhabanii beeluu fi dheebuutiin gammoojjii keessatti akkanumallee doonii irraa darbatamanii lubbuun isaanii kan darbe tokko lama kan jedhamani miti. Isaaniif illee rabbi lubbuu isaanii gannata keessa haa kaa'u jecha dhalli namaa jireenya isaa jijjiiruutiif bu'aa ba'iin inni keessa hin dabarre hin jiru. Ta'us biyya ormaa keessatti otuma namaa darbeeyyuu naa darbeera jedhanii dubbachuun baay'ee ulfaataa akka ta'e homaa gaaffii kan nama gaafachiisu miti. Hedduun keessanis jireenya fooyya'aa biyya gallee jiraanna jechuun qabsoo nangalaa fi hin galuutiin akka of dhiphisaa jirtan kan nama gaafachiisu miti. Hunduma keessaniif iyyuu rabbii amaatii keessan isiniif deebisee gara biyya keessanitti sinaa deebisuun jedha. Biyya ormaa yeroo jiraatan wanta hedduu yaaduun ni danda'ama. Kanarratti rakkinni yeroo dabalamu jiruu fi jireenyi dhala namaa kan hin dabarre fakkaatee isinitti argamuu waan danda'uuf warri ammayyuu hafuura hin baafanne obsaan aannan goromsaa dhugaa kan jedhu dhaamsa isiniif hin qaba. Qorumsi hagam isinitti baay'atus deemsi keessan hagam isinitti dheeratus garuu jireenya lafa kanaaf akka abdiin kunne namni abdii kutee lubbuun isaallee sababa abdii kuteetti bahuu waan danda'uuf jechaa fi dhaamsa abdii kutuu jedhu ofirraa fageessaa. Yoo isin ofirraa fageessitan kaayyoo keessaniif jiraachuu jalqabdan bakka isin yaaddanii fi gahuu barbaaddan gahuu waan dandeessaniif obsaa isiniin hin jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 isinis yaada keessan obboleessa keenyaaf qoodaa jecha namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u akkanumallee asoosama dabalatee waan isiniif qabattee dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya taatanii xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa diskiripshinii viidiyoo kanaa jalatti argamuun karaa teelegiraamii nuuf ergaa isiniin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee deeggarsa keessan laayikii fi sheer gochuun nu waliin ta'aa jecha rabbi araarasaa addunyaa kanaaf haa deebisu jecha qopheessuuf qindeessuun kan isin waliin ture gammachiista shoomeen jedhama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.
warri kun hey warri kun warraan